Roozaa dhugaaniin kabajaniin jaaladha garuu ni miidhamte akkatti itti fuftataanaan ni miidhamta aga lubbuu keetti fidanii waayoo siilaatan illee arkumaa nyaatte si galaafatu siin jechuu barbaada habiibti inna kamorma keessanaa yoo dandeesse baasii darbii kanarraa feshee yoo ishiin akka hattuu yeroo mara kan shawwadduuf gowwaa si argatteetu ati yeroo hunda boo Lala osoo ishiin keenya gowwaan osoo shakkiin isaan garuu shakkanii ishii jalaan gorsaa jiranii keenya garuu gorsas dhagahaan jirtu of ta'aas hin jirtu yookiin immoo jalumaa hafaas hin jirtu abbaa keeniin jaaladha maatii kee hunda niin kabajaa isin warra kabajaa qabdanii isin warra jaalala qabdanii kuni guutuun dureessa dhaqee ammatti mul'ate ol baatee kana jechuun barbaachise. Video kana gaa share godhaati Saadaa Biraannaagaa jechaadha Saadaa Iriitti Roozaa keenya jechuudha yaani mucattii kana fuutee sheeka bira geessuu qabdi sheekatti qaraasisuu qabdi jechuudha Roozaan sirrii hin jirtu maal yoo jettanii amartii kennaa kenniteef sanallee mucattii irraa baaftee osoo darbitee irra wayyaadhaadhaan akka yaada mataa kiyyaatti namni maal namaa yaadee yeroo kana keessa kennaa akkasii namaa fi dukaanii waan hin beekullee hin jiruuti. Assalaamu alaykum ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa samoon isinirraa badee jira namuuf kalchaa waanuma tokko mijeessuuf badee egaa yeroo hunda namaan guutu anaadha daa'imaatii kana malees hojii qaba. Kanaaf isinirraa badee ijoolleen baay'ee barreessaa turtanii samoona kana wanti hedduu si darbee jira yaa waan koo yoo rabbillee sodaattee yoommoo dhugaadhaan caaltuuf quuqamte caaltuutti illee waa tokko gorsa dabarsii siifan mana ishii fidaa jirti samuuna kana naan jettanii ani quballee hin qabu agasmarallee hin hubanne laalleellee garuu mana ishii fiduu waa fiddu maal godhaaf reeni maaliifuu jaalattee fidaa jirti akka ishiin miituu wallaaltee daa'ima ishii irraa fudhatuuf duuba shunquuqaa jiranii jechuudha hundi isaanii an siifan sunis akka dubartii tokko garaana nyaatti garuu immoo erga hajjiillee ni taatii jedha. Akkuma beekamu hajjiin immoo jaalallee biraallee fidatee jira video abdii irratti gadhiifame tokko irratti illee namtitti hambaatti shunquuqa ishiin irraa siqeetti itti shunquuqa hajjiin egaa gaaras bu'ee dagas ba'ee dubartii jalaa hin hafu anna kofalchiiseyyuu jechuudha video abdii irratti kan argee hundallee ilaallee namtittiin irraa dheemfitiin namatti deemu kootteedhaan inni ofitti madaaksee wayiin tuqaa maajikii wayii qaba allaa waalam hundaaf iyyuu kanaaf illee hin dhumne gaaffii keessaniif deebisiniif ta'a jechuu fi caaltuun achuma teessee afaan banuu malee murteeshii murteeffatu hin dandeenye egaa akkuma beekamu ani keessa bu'ees beekuu baadhu akkanachi ilaalutti gara waan qabdu na fakkaataan hin arrabsuunis caaltuu kanaallee du'aama godhaafi jechuudha arrabsiinee lolleen waa hunda dadhabnee jirra. Yoo dandeenya akka ilma nama tokko du'aa gochuudhaaf jechuu barbaada namni akka kiyya ishee arrabsuu ishee loluun jiru nama aarsiti miira keessa galee namni ishee arrabsuu danda'a kana jalaadhaati hundaafiyyuu anarra waan irra guddaaf dhufeef obboleettii keenya Roozaa viidiyoo ishiin gadhiiftellee argee jira yaa'u sagaleen nama biraatiin na ergame afaanillee afaanuma keenya haasa'anii saba biraallee miti ijoolluma keenya na haasa'ee sagalee naa qabanii dawaa sii kennina dawaa coggarraan dhukkubaa waan jiruuf dawaa sii kennina biyya Ameerikaa irraa dhufanii jedhaniini biyya Ameerikaa isaa dhufanii Awurooppaa isaa dhufanii eessaas haa dhufanii abbaan fedhe bilbilee yoo si waame yookiin sagalee yoo si qabe hin deemin jennee si gorsaa jirra obboleettiin kee immoo kasifaana dararamaa jirtu Sa'adaan illee halkanii guyyaa si gorsaa jirti yaa Roozaa ogguu namni waan qajeeloo namatti namni keenya namatti aara yeroo baay'ee gowwummaan nama kamiifuun ta'u xiqqoo abshaalomuu miskiinummaan kun nama kamiifuun taatu keessattuu yeroo nama nuti keessa jiru miskiinummaan inuma isin hin baasu namatti daba hin yaadina namaaf shiraaf sharriillee hin godhina nama sin asadiinaa malee of eeggannoo namni tokko tarkaanfiisaa eeggatuun dirqamadha namni lafumaa ka'ee nama waamee baay'ee na gaddisiifte sanuma saanuu kan itti ta'uuf deemtuuf gadditee dhuftee kennaa sii kennuu qabaa jechuun kuni anaaf naan liqinfanne akkuma isiniin jedhe mucattii kana sheeka bira geessuudha maaliif kan mormatti dirte kun maalidhaan yookiin ka namticha jibbisiisuudha laata Sa'id kana akka Roozaan isa jibbitu laata kan jedhu keessa kiyya dhufe yookiin immoo mucattii kana maraachuuf deemti laata keessa kiyya ka dhufedha ani ishiin kun gootee itoon ta'in shakkiidha namni shakkuu qaba haadhoo kiyyaa ni shakka nama gizee kana gizeen nuti keessa jirru kun yeroo badduudha kan
ka akiraa keessa irra namni wal nyaatu wal assaduu summii walitti godhu kan amma nu jiruun keessa jirru. Ishiin kun immoo maal yaaddeetu yeroo mara ani si jaaladha ani akkasii jettii mucattii kanaan. Innaa ishiin amma walumaa galatti habbaa raqama sana sagalee si ergi raqama sana qabadhuuti karaa seeraallee gaafatatu dandeessa. Muraagabaatti gootee immoo yaa'anii bakka sanallee lokeeshinaan qabachuu ni dandeessa. Abbaa isaa baruu ni dandeessa. Abbaa raqama sana eenyu akkanatti sitti ergee maaliif akkasitti dhuftee namni egaa hayyee haa ta'uuti ishiinuu keerii yaadde akkanaan yaade kana yoo ta'uu baate yaani aniin kun gara dabaatti yaade yookiin immoo sumeeyyaan keerii yaaddee dhufte ta'a. Kanaan hin beekan keessa kiyya shakkii kiyya isinis waan jettan yaada keessan koomantiin naa ka'a. Namni keerii namaa yaadee dhufe namni nama araarfatuuf dhufe namni dhiifama nama gaafatuuf dhufe yeroo mara isinuu argaa jirtan yeroo mara maaliif baddi jala maaliif dhokattee deemti yaani nagumaan deemeera obboleetti kiyya jettee maaf nagaan addan baane ka jedhu san keessa kiyya jira jechuudha. Egaa viidiyoo Roozaan gadhiistes ilaalee jira Kasumeeyyaas gadhiiste ilaalee jira. Saadaan akka jetteetti egaa ati yeroo mara boo'u malee murtee kee irratti akka ijoollee godhattaa jettee dhugaadha. Ijoollummaan hin jirtu kana booda Roosa jireenya kee irratti murteessaan haadha abbaa kee olittuu sidha. Garuu kabajaan abbaa fi haadha akkuma jirtu taate yaa'anii ati amata 18 darbitee nama biyya ambaarrallee turtee hojjetattee galtee manallee godhattee manni sunillee siin taane adda baate nama guddoodha yaa'anii ijoollummaan hin jirtu jechuuf walumaa galatti. Yeroo hunda akkuma obboleettiin keenya Saadaan siin jette yeroo hunda boo'uu harquu waan akkasii osoo hin ta'in jireenya kee sirreeffatu ka dandeessu sidha. Namtitti inaaffaa guddoo keessa jira gaafa duraatu an jedhee jira. Inaaffaa guddootu keessa deddeebi'ee 10 ishiitti bilbiltee 10 si argattee si faana haasa'uu barbaadde malee maa gaafa dura gaa wal bira jirtanii biyya kanatti nama hunda faana walitti dhihaattaniiti. Maa gaaf sana jaalala ishii siin ibsiin jaalala kiyya si ibsee beekaayyuu ani gaafa duraa kabajumaan walitti dhufnaa wal gaafanna malee an jaalala kiyya si ibsee hin beeku mucatti ofii qabdee dhungatti maali inni akkanni maaliif dhungatti ani nan dhungatiin jedha su'anaati amma fakkeenya namni lafumaa ka'ee waggaa 50 miti kan wal arganii torbee lama yoo ta'e viidiyoo yeroo darbee irratti kan gaafa shawwaddee sanaas yoo taate mee torbee lama yoo guutedha. Kana jidduutti yaadamuudha moo yaaduudha moo shira yaaduudha moo jettee shakkuu qabdi. Amma kennaa kanaan isii kennettee alaaxula soo ijaanuu mucattiin agarsiisin mormatti goote. Maaliif mormatti gochuun maaltu barbaachise? Kennaa dhugaa yoo taate akkanuma kennitee fi sapiraayisii gochuu fi mana galii ilaali maan jedhiiniin ani akkuma isiniin jedhe amartiin mormarraa sunillee bahee gatamuu qabaa jedha akka mataa kiyyaatti. Itti aanee immoo mucattimtu kunuu fayyaa hin qabduu na jechisiisanii maaliif Roozaanuuf sheeka bira geessamuu qabdi itti qara'uu qabanii waan yeroo hunda ishii harkisiisu kun waan yeroo hunda ishii boochisu kunuu ani naagalaa hin jiru. Kanaafiyyuu kennaan har'a ishiin sii kennite kun osoo sitti hafee osoo sirraa baasanii darbanii na jechisiisan namtittiin kun si jaalattee natti hin fakkaanne jaalala natti hin fakkaanne kuni. Yaada mataa kiyyaadha akkuma isiniin jedhe yaada mataa kiyyaati karaa nama biraatiin sagaleetti ergisiistee akka mucattii kana waan jaalattuu dhuftee duubaan akkana ija qabdee maali kun guutuun maal taanaan maal targamnaan silaa yeroo hunda akkuma jennu kana jaarsa ishii namni irraan fudhanne ofii ishiitiif olii gadi burjaajaa jirti ijoolleen ishii deeggaran ijoolleen ishii jaalatanuu ijoollee mataa qulfii yoo taate malee ittuma dhiisii. Namticha kana jalaayyuu hafi jireenya mataa isaa jiraatu atillee jireenya mataa kee jiraadhu jedhanii koomantii amaariffaan barreessaa fi jiranii arganii dubbisallee jechuudha. Tokko tokko immoo egaa akkuma siin jedhe obboleettii kiyya Roozaa of ta'i. Waan namni siin jedheen qofallee soon ta'in of ta'i of dhaggeeffadhu waan onneen kee kun siin jette godhi waan sammuun kee kun si ajajje godhi. Sirra immoo jabduudha Saadaan kun waan ishiin siin jettillee dhagayaa halkanii guyyaa si gorsaa waadaa jidduu keenya jiru jira waadaa sana guutuu diigdee osoo ishiittillee nimiin sagalumti naa ergame jettee ol kaatee fiigdee deemtee as jidduu kanatti lubbuun kee osoo bahee
akkuma saadaan jette isii fi atiif saadaan kun bakka tokko jirtan mana tokko jiraattan obboleeyyan gaariidha. Warri kee eenyu gaafatanii osoo ati miidhamte osoo balaan tokko sirra gahee osoo waan tokko si godhanii itti gaafatamtuun tokkoffaan saadaadha jechuudha. Maaliif wajjin jiraataa jirtanii kanaafiyyuu wal dhaggeeffadhaa, gorsa walii dhaggeeffadhaa. Akkuma namni walii quuqamu sana walii quuqama. Jecha hunda keessa immoo jecha saadaan siin jettee dhaggeeffadhu. Waan tokko yoo gootes ishiin mari'adhu. Sirra beekuu dandeessi. Yaani namni kun wal caalaa mitiire akkuma bifni keenya adda yaadni keenya adda yaada bareedaas namni fidu jira yaada fokkataas namni dubbatee irratti walii gala. Kanaafiyyuu ishiin akka hattuu yeroo mara kan shawwaduuf gowwaa si argatteetu. Ati yeroo hunda boo maali boo'ichi nama kamiifuu mafteen ta'u. Yeroo hunda maali ati yaani ani baay'ees illee haasa'uun barbaadu Roozaa dhugaaniin kabajaniin jaaladha garuu ni miidhamte akkatti itti fuftataanaan ni miidhamtaa galubbuu keetti fidanii waayoo siilaatan illee harkumaa nyaatte si galaafatu siin jechuu barbaada habibti. Inna kamorma keessanaa yoo dandeesse baasii darbii kanarraa fi sheeka sitti haa qaraasisanii saadaan sheekatti qaraasisuu qabdii jedhan akka yaada mataa kootti akka beekumsa kiyyaatti yaadni kiyya kanadha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya har'aaf kanumaan isiniif qabadhee dhufee baduu kiyyaaf na of galchaa inshaallah har'arraa hin baduu isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhe gaaffii qabdanis na gaafadhaa baduu kiyyaafis na of galchaa yoon balleesses immoo na adabaa komantiin na barreessaa. Yaadni kiyyaanii kanadha. Namni nama jaalate akkana fakkeessaan yookiin sooshaal miidiyaan yookiin kaameeraa dhaabbatee osoo hin ta'in keessumaanii baay'ee naan liqimfamneef akkas jedhe malee ani jibbaa sumeeyyaas hin qabu. Baay'ee kabaja baay'ee jaalladha garuu amma daangaa darbaa jirti ufumaaf jechuudha. Roozaanis immoo waan ishiin jettee intinii jettee itti marmitee jala buutee maali dhungoon agas ga'u annatti hin tolle akka mataa kiyyaatti. Kana isiniin jechuu barbaada kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa warreen nu jaalattanis warreen nu jibbitanis hundi keessanuu nagaa